San beeknu malee hundi keenya maaf dibna. So abshiraa jechuumaa fi hundi keessanuu jabaadha. Rabbiin sinaa jabeessu. Rabbiin gadi sinaa dhaabu. Isin immoo isinis akkasuma warra kalimaa laa ilaaha illallah irratti godaanee gara fuula Rabbii deeme achitti ammoo jannata keessatti waliin gammadu Rabbiin sinaa taasisu. Abshir habiibi. Abshir. Namni muslimaa yoo du'es mana dhugaasaa dhaqee mana isaatti gala jedhama malee du'een jedhamu. Abshir habiibi. Hundi keessanuu abshiraa jiru. Abshiraa. Hayyee. Sabboontu ammam sii mijaawaa? Moo ammallee sii obsin? Hayyee. Amma mijaawaa fi abbaa caalee ijoolleedhaaf moo obsin hin jira namni biraa? Tani fillee mijaawaa natti fakkaata. Hayyee. Okay. Eshi anhaar jirtaa? Maal jettan? Miti anhaar. Ati taa'eera kun hin jiru. Sagantaa keetti fuftaa osoo taa'etti. Anhaar jirtaa? Hayyee sabboontu yeroo dhufte dubbadhu inshaallah si deebisna. Anhaar atillee yeroo dhufte dubbadhu yeroo dhufte dubbadhu dhufeera jedhiiti yeroo isin mijjaa isin lamaanuu jechuudha. Akkasi. Akkasumatti. Ashi. Najaatiin ol fuudhaa jiru. Najaat, assalaamu alaikum. Halo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ننقى يا أستاذ. Nagaadhaa kan fayyada? ترى الحمد لله ترتو. Jirra maal qabdaa? يوسف سجنت ولا القرآن ويقبا إن شاء الله تقولوا. Walaloo quraanaa jechuun walaloo waa'ee quraanaa himtu jechuu keeti? أيوة ولا اللي ويا قرآن يبسطوك إياه. Walaloo mata dureen isaa quraana jedhama malee walaloo quraanaa hin jedhamu. Akkasii ol fuudhaa ijoo ol fuudhaa Talhaa. Kodha wallah. شريفة. Irra takka rakkoon hin jiru absha. Ijoo warri moodedeetaraa ol fuudhaa mee bakka kiyya kanatti? أيوة. Okay. Itti fufi. Ebeluun galchaadhaan lubbuun hin baasinaa kaan utuu hin galchinamee. Har'a sagantaa numaaf dhiisa bakka yeroo kan silaayyuu ebeluun galchaadhaan qiyaamaan har'a immoo numaaf dhiisame. Sagantaa nu qopheeffate waan ta'eef har'a numaaf dhiisaa dira mee yeroo takka. Tole har'uma qofa nu obsaa ebeluun galchaa namuma tokko nuun hin jedhina. Namuma tokko abaluma nama tokko nuun hin jedhina bakka hin barbaanne. Tani galee sagantaa qopheessinee torban intinaa naanee waan dhufneedha malee waan intinaati miti. Ebeluun galchaa dhiisaa bakka akkanumatti dhiisaa nu obsaa. Tole har'uma isii marraa kana qofa nu obsaa bakka har'uma qofa. Har'a qofa boru jedha rakkoon hin jiru boru shiftaan jedha. Isii hadhaa kana ammoo numa qofaa dhiisaa. Yoo danda'ame saabsaaf koppiliink sheer godha akkasin nu gargaara. Rabbiin isin haa barakachiisa. Kuttee isheen fari'aa jirtaa? Farihaan jirtaa? أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي ولا لي ولا قرآن يبسطون كوا. هاي الفود أيجو.
ايوه كسب الفتح بارك الله فيك. اتفوفي. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللوتي يلي سلام ثاني جلا وانا سنيب قبو دبات ايقنا. أكم نجاها دا وريا له بيا أكم نجاجرتو أبليين كيا وللون يلي واي قرآنتي مين دقي فدا أبليين كودي. بيك هذا فكينيا بيك هذا بجبنا ولا لا فكينيا مين دقي فدا. يا بريدا جتا والفودا درجة كنمت كدو الفنا كبجا الرافي برولي سينرغة النجا الرافي برولي سينرغة النجا. Namni hedduun tasanqamneef bootaasi barannaan fuutee hundarraa ol gootaasituu kan kabajaa nama gootaasituu qulqulleessa qalbiif sammuu turii silaa nama beekuu oomisha tafirii ibsaa jiruu nama agarsiisaa kallattii nama siinsaa'ii beek kabajaan addatti qalbiin isaa iftee qomni isaa bal'atti namni yaaddoo qabu yooniin si dubbise yaadaa fi rakkina ofirraa kuffisee qalbiin isaa gammachuu walgaa guddisee. Sadarkaan Quraanaa tokko lama miti kan namatti godhu sharafaa fi gatii hayyaa Quraana waamii oofteeti yaa Quraana Rabbii tolchaa jiruu namaa kan gaariitti ajaju dhorkee karaa hamaa silaa hedduun namaa sirraa ta'e jaamaa. Yaa bareedaa jechaa mi'aan damma caalu dachii gubbaan jiru wanni siin madaalu of sittaara qalbii sammuu nama yaalu qalbiin si barate as deebi'een doomu qalbii siin baratiin irraa waan misoomu osoo sadarkaan kee hundatti mul'ate silaa xiqqaa guddaan lafatti kutatee halkanii fi guyyaa qaraa murate. Yaa obboleettii xiyyaa atis yaa obboleessoo rabbiin biraa feetaa kabajaa fi teessoo quraanaa hubannuu bareechifnee keessoon. Quraana barachuun dursanii ulfaataa kanaaf hedduun namaa isarraa fagaata. Itti as dhiyaannee haa barru akkaataa. Quraanni baatirii dhayfee sii ta'a hidaayaa hiraaraa fi cinqii mataa si'a ta'a qalbii yoo goggoyde isa kanaan jiiti quraanni dawaadha dhiyana qalbiiti. Bareeduma isaarraa haayaatuma takkaan ibsa bal'aa siif gabaasa kun kennaa rabbiitiin arganne badhaasa. Maalummaa hiika jiruu duniyaa qaqqabee si ibsa hariiroo siif rabbiin jidduu jirtu cimsa wagarii dubbatee garii yoom jala hafa waan ati dhalattee dhufteef karaa lafaa si barsiisa kunuu beekumsaan hangafa. Nu kana barachuuf ustaaz irraa barre ustaazota kenna isinirraa haa jaalatu rahmaanur rahiimi isinillee haa laaffisu quraanul kariimi. Namuu quba kabajaa ilummaa kalee gaafa ilmi namaa ol sooratu kalee badiin ol tuulamtee cubbuun badde qalbiin rasuula nu ergee nu baafate rabbiin sallallahu alaihi wasallam. Garaa nutti laafe rahmaanur rahiimi gubbaan nu dabalee quraanul kariimi kitaaba barraa'e hundaa walitti qabee kan quraana caale tokkollee hin dhabe. Keemistirii, baayoloojii, herreegaa fi saayinsii kan quraana caale kan beektame naa ibsi. Yaa'uudha waa qorattu meeshaa ammayyaa kanaan qorattee keessaan baane ilaaga yoo tana ammas bahuu hin dandeettu gadi dachaati gana. Yaa quraana rabbii namni si qara'ee booji'ate qalbii waswaasuu hin dandeettu shayxaana yaa jinnii waan birallee dhabu rabbiin qaba inni. Hangee lubbuun jirru addunyaarra teennee waan biraa yaaduu dhiifnee yoo quraana yaadne rabbiin nu jabeessa yoo nuti jabaanne. Quraana hadiisa tariin ijaannataa karaa jiraanna ilaahii waammataa kan jireenyi dhibee si dhiphiste dachii quraana wal bari furmaanni kee achi. Quraanni saamunaa qulqulleessaa zambii quraanni faanosa gadi bu'aa qabrii. Quraanni amaanaa nabiyyii keennatii sallallahu alaihi wasallam. صلوا على النبي هندي مسلماتي واي نبي كأننا مكان عندي سوجة جباب دودا ميسان هبسو ملكي نسان ديما حكيدا ملكنيا نورا أكادو هنك بنفكينيا أبان عبد الله عبد المطلب هاتي آمنا لهن تلوهابي في تانيسان مو زرية عربي كيسا قريشا أكاكو نسبي مكة دلتان أجت